birra galatomi maaliif hedduu takka akkaaniin kalaas akkaan Junaydii wajjin Junaydii heerumu na godhuuf deemta akkaan akkas isa heerumuuf deemu dhugaan na goote akkumaan itti fufu na godhee akkumaan itti gartee bakkaan ga'u na godhee waa'ee kanaati yeroo hedduu san fakkeenyaaf ati durbaanuu keessaa qabda bar waan keessaa qabanii namaan na tuttuqe waan kana fiintaan baasaa dubbiin jaamtu dubbumi duraanuu si keessa jirtu bar si keessa jirtu namni tuqsiitu innaan ati waan san itti fuftee fiintaan baasuu feeta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا فوزياتو بكجرت نتنجيني في فيان اسم براها جراتو جرتو اسم جتشادا بقى جيراني الحمد لله أسكيني نولي بقى جيراني الحمد لله عزيرا أسكيني جودا جمعة مبارك بكم يرتن هندتو جمعة غارين اسم جا بقى قيا جمعة خبجمادان ربي نونجين اسم جا تربان كنا أكسي الحمد لله رب العالمين الرجاء أكما قلتي حدود يوتنا الراحة ساو الجرورة وانت كتك مالفين هردو تتخيا خناف إني منيف مالفين نسيوي جدان إناسو إني مالفين مرياني أكما خان نرجين قدتني يجودا يادا الدادات اللي ناف رئيساني ورين دعاي قوتانيس ورين إسين هندو يجودا يوني الراحة سيتي نسيو جالا ده هدو تكغلتو ما نسين جاوب بليان كيا سنومان كستي يادا خنا مالفين نساني وجين أول به إسنين جده ناس من نجيك كستي سنين دفعة جودا كستي فاطماتو بجايبة في الدجرتي أجايبة في الدجرتي وان انتاني عصاوا جرتي جودا نمني بدي تكجرتي جزء حجتي مال نجش جرا مال نقول جرا جئ بيخه يوغرتي الراميل كسله بريد هذا جئتين ياده جودا كخيتي إسين وعدو سنتون قبضو oduu saniituun qabdu jechuudha. Odoowwan ajaa'ibaa kana dubbachaa jirti jechuudha. Waan hundaafuu khayri inshaallah walumaan agarraa obboleeyyan kiyyaa isin du'aa nu godha inshaallah. Gamanumaanuu waan isin jettee takka takkaan isin irraa tuqee akkasitti. Eegaati khalaas gaa miidiyaa gubbatti ol baafte san jechuudha. Waan takka tahaamilee natti goote akkumaan khalaas tarkaanfii isa sanirra fudhadhu akkas na goote malee birra galatoomi maaliif hedduu takka akkaaniin kalaas akkaan Junaydii wajjin Junaydii heerumu na godhuuf deemta akkaan akkas isa heerumuuf deemu dhugaan na goote tokkoffaa shari'aan dhiira afur fakkaddeef maali kadubbaani jira kanamaan barbaadatanii warri na dawwaltanii kanaan dhuftanois telefoonaanis tamam fooziyaas achirra dhaamtee turte kadubbaa maaliif ilaallanne dhaabbadhu asitti abbaa mana yaa ni beeta akka abbaa mana keetii ta'e ifiif duraan gabbee natti dhufe. Waa gochoonni ati jechuu jirtu kuni maali? Bareedaadha. Bareedaa si fakkaachuu jirti ati. Bareedaa miti akka fayyatti. Hedduu takka dogongora jirta. Dogongora san maaliin siin jaa? Obboleeyyanis jenne geelee tiyyaas jeetiin jira. Geelee tiyyaas hin jee jira. Amma booda immoo geelummaan fi gartee obboleeyyummaan waan badee jiruuf badee jirallee ji'ani jechaanillee nama tokkoon fadhu. Jechaanillee nama tokkoon fadhu waan isin jechuu barbaadu amma bakka itti sanitti fakkeenyaaf bakka birraan waan hin gartee hanquban qabne jechuu na duuba waan dalagamu jiru arkee isin jala dalagee amma qaashawis akkasumatti haa galatoomanii isin jala dalaganii badii isin itti jirtan kana beekanii isin jala baasuun hedduu takka si qoccaateeti hedduu takkasillee aarsiteeti. Fakkeenyaaf yoo isaan waan kana sirratti hin dhaqabino akkuma hojii nyaatee dhuguu jirtutti hojii nyaachaa fakkeenyaaf eegoo wanni kun xumurame asilaa ukkaan itti dhagoo numa dhagee dubbiin numa baati hayyee numa baatii numa dhageeyamti waan kun dhageemuun ooluu fakkeenyaaf wal fuutaniis eegee isin wal godhatan dhaga'uus eega waan finne takka waan fidduun qabuu jechuutu si keessa jiraatee dubbiin tun akkamitti dirree baatii oduun waan kana bakkaan hin gahin akkamitti na'am dirree baatii. Na jalaa ittee loltee akkasitti ijoollota illee jechaan taane tokko ni jirta jechuudha. Akkasii yaadni khayaan amma gizeen laaletti yaada akkasiiti jechuudha. Saniifuu yatte maaliif naamma tokkicha maali kaduwwaa barbaadadha akkam jettii Fawziyaan kaduwwaa barbaadadha yoon sin jechuu baadde lakkii kootu Junayditti heerumi. Junaydii feete wal jaaladhaati itti heerumi sin akkan sin joo barbaadde yoon kaduwwaa barbaadadha sin jechuu baadde. Birraanis eegana ol baaseefu akkuma waan kanatti fufu na godhee jettee dubbachaa jirta.
akka waan kanatti fufu eegassi godhe tamam itti fufi haala gaarii irra jirta karaa gartee si qabatu fi waan si qabataatis ni laalta isin lachuutu jechuu abbaan mana xiyyaa jechuullee hin fedhu hedduu takka waan inni irraa isarraa illee mufaddee jiruuf maqaa isaatillee kaasuu hin fedhu maaliif jennaan siifi akka keetii saniis jechuu siifi akka keetii saniis yaada yaaddattanii gartee ilaa addii tanaatti waliin geessanii gartee namni isin jala dalagee waan kana isin jalaa baase akka keetii yaadannaniis jeetii yaadaa jechuu akka keeyyatti sama waan kana siifi inni yaaddattanii odoo bakkaan hin geeyin akkamitti nurra dhaqqabaa jetteeti hedduu takka moramtee lolu jirtaa jettu silaa ana tololtu akka keessanitti ana tasirraalra gabbaatee balaa meeqa baaftu ammoo maaliif oromoo maal jettee suutaa hojjetanii qorrelleen suutaa nama waraanti jettee oromoo maqmaqsaqlee yoo beeyte kanaan siidhaamaan akkana jee namni suuta jedhu suuta jechuun waa hundaafuu barbaachisa waan takka oguu dubbattus maaliin dubbaddaa maaliin dhiisaa addaa baafadhu dubbadhu waan gaarii irra jirta ibseete waan ati irra jirtu waan gaarii miti yeroon fiidiyoo san dhaggeeffadhatti gaafii sitti hin ta'in waan hin jechuu deemu kana maal seete yeroo sanitti hedduu takkaan gaddee jechuu hedduu takka onni na butteetiin ka'ee hilaa mana keetii dhufe sodaateetii mitirraan sodaateetii fi miti balaa meeqa buusuu hin dandeenye walaasii fi isallee bakka waliin jirtanii fi feetan waliin jiraatanii feetan addaan jiraattanu balaa meeqaan isin buusuu dandeenya jechuudha. Maali waa meeqaa jira tana qabe maaltu si qabe dhufeetiin mana keetii si dhabe dangadda guyyaati waan kana martee gaddiiste hogguun dhaggeeffadhee fiidiyoo san yeroo sanitti aareetiin sheexaana nama idaama guuta akka takka onneen na buttee deemee mana kee dhufe yeroon mana kee dhufe sani maalitu ba manaasin harkanne alhamdulillah baguma rabbiin nu sattareeyu maaliif jennaan ijoollee teetii jira ijoolleen tunnaa fi ati maaliin nu beeyti obboleeyyanin nu beeyti ayyee qorii takka hojii nyaannee dhuguu jirre ol beekte takkaanaa fi ati jecha waliin jee fuula keenya waliin guure takkaan nu garra ijoolleen arra akkamittiin ilmaan seerra dhaqee mashaakila hin taane kaasa waan nuti waliin jennu gurraan dhagayan waan nuti waliin jennu gurraan dhagayan saniifuu hordoftoota kiyyaa ijoolleen san arra isii duratti gartee waa meeqa waliin jennee bakka sanitti dhiinni dhufuun oolu isin gata nyaaree ijaa haaddattee deemtu ta'e ija gaalaa liqimsitee deemtu namni kun haquma qabaa dhufee naalloo leettee nama calja'u miti akkuma miidiyaarra gartee loltan sanii maal qabaa fiidiyoo isinii fi maxxansaa ni laaltan waan isin jettu achirratti walumaan laallaa jechuudha. Nyaara haaddattee ija gaalaa liqimsitee deemti jechuudha Faatumaa Toob. Harkaanillee hin ooltu yeroo sanitti yookaan isuma yookaan ana. Isinis dhala anis dhala. Abbaarra aanu rabbumaa beekaa jechuudha kiseessan. Yeroo sun ijoolleen san maal jetti? Maaltu itti dhagahama? An ilmaan isii ilmaan kiyyatti ilaala. Maaltu itti dhagahama? Rabbiin kiyyaa hunda jaalataa fi isii mana jiraachisuu dhabee akkasitti nagaa kiyyaan deebi'ee duba maaliin itti yaadee giseen deebi'ee booda alhamdulillah. Arra silaa dubbiin tana isin jiraattee akkaan dhaqasanitti hawwasanitti rabshaa meeqaa uumama. Ijoolleen san maamilee maaltu itti dhagahama? Walitti dabruu keenyaaf maaltu itti dhagahama? Waan hin gartee hamilee ijoollee tuquu hin feeneef waan nuti irra jirru kan akka gartee daa'imman kun akka dhagahanii gartee gaddan hin feeneef rabbiin kiyyaa baguma na sattaree jeetiin galata rabbii kiyyaa galchee jechuudha. Tana ajaa'iba sitti hin tahin. Maaliif jennaan waan hin dubbadhuun itti yaadee dubbadha. Waan hin godhuu deemuun itti yaadee godha. Akkanuma lafarraa ka'ee gartee waan tana dhufteedhaaf hin hojjedhu. Waan san akkas ta'eedhaaf itti dabree nama ta'uu miti ani. Arraan tana yeroo hedduu ajaa'iba natti taate. Dhufee fakkeenyaaf dhufeetiin na gaafatee akka jaalala na gaafatetti ani dirqamaan amma hayyamuu qabaa summii dhugee ni dur jette. Fakkeenyaaf ani akka isin lamaan wal jaalattan hin beekaa. Waan gaafii natti takka tana. Ajaa'iba natti taatee hedduu takka na gaddisiifte dubbiin san. Walaa atis taatee, walaa isaas ta'ee. Isin keessatti hin beeku akka isin wal jaalattan. Maaliif caljee nama deemuu kana nama gartee jarjaree wanni hin taane kan akkanatti yoon ija guduunfadhalleen nama beeku tokko. Ammoo waan inni isinirraa ayyaanne waan hojjettaniif hedduu takka ajaa'iba natti taate malee dubbiin teessan nama waa faamuu dhabeen seenaa caljee deemuu hiyyaa fi yookaan akkamiin irratti hin beekne waan jettu qabda. Isinirraa isin shakkine isinirratti illee hin beekne. Akkanaan beekutti illee hin tasarrafne. Atis obboleeyyummaa hojii jirra. Isallee abbaa mana kiyyaatii fi abbaa manatti kiyyaatii qabeenya kiyyaa waa meeqaa fi eeggaddaa nilleen shakkurra. Akkuma na beektutti gartee yeroo meeqaan manatti isa dhiisee kan namni hojii jiru kan ijoolleen dubaraa wajjin jirtu. Mana kanatti nama dhiisee yeroo dheeraallee bakka dalagaa turuu ture ni beekta. Shakkii takka waan inni isarraa hin qabneef jechuudha.
لكن كأمن الرب ومملئ المنا ما أمنون نما هم برباجسو خسيو جنياته سنياتا ديبيه أبو ما من خيتي تو يجوا جنجراش جرتو وأنا منون قبل منا ما أسلم بر إنه أمني إنه وجه كجرانو بر ولا له ولا خو بلجي ما بقول إنه جيجانو ولا خابا منا وجه جراني قرتي سنة دقيقة جنة كابيني خيجنة أيا ولا جننة نما ربي نودو تقومي قرتي إلمو وليف كمنو جتي أتوامي كافبدتو سيكو بان كمني أبليك أرخنتين أبليدوم تودان ندوبا إسي ندرو جرتان كنا فراغ بان كويتشو سنيفو وان غاري رجرتا أما وان اتجرتو خنا وبكان جيسني في سيفيني ورا لابتنيفو ولا لا أما وان بيخوك عبدو فاطماتو وان بيخوك عبدو وان جت خنا أكا قرتي بكان جيني ولا سيفيني نو أدومان انجرو تنرجرو يجو أدومان اللب انجرو وانهم ديم فينتنو بها قباقتا إسان سلاكا خيسانين مراتتني فكين يفا المانك يخيس شارر النباسو في وانو أنا كان وجدتن نمراتتني شارر المانك يسفج عسي أكان سلا شارر دي منغوتن قم خيسانين أمو أنا مكسيتي متي الحمد لله ربين إيمانسنا خنجرة الحمد لله ما خيتي جبدوسي نما فركن كانو يجوان أكنمت أكل عفوتي قرتي هركنا خنسيسون من دنديسن يفمد الدرسيسة يون الكيسين كان نسيسة ملي هركنا كان نسيفتان هركون نسين كان نسيسة ملي إسال تانان يجون أنو نيم بخوايخ يا مالف أكيسين كان ولي لا يتن كانت ولي لا قوة لا لين نما جرا ديرا جرا يجو خدو بيت هنا قرتي أتكاكابو أيوة إسال لي قرتي نما أتكاكابو جرا جولو تيريو تسامي كان تمي جرا gama keessaatiin na dhufee warra meeqaan tamna dubbatee jira. Saniifuu dubbiin abbaa qabdi guyyaa eeggatti waan leenu guyyaa eeggatti atis hin jirjirin waan jettee sanis itti walii yaana waaf hin tabaasaniif waa dhiiftaniifu guyyaa eeggatti tamaam itti dachaana walumaanuu jechuu kiyya itti deemna. Jettee Oromoon maal jette qorii itti nyaatetti namni udaanu namaa miti jette qorii itti nyaatetti udaanu hedduu takka fokkotaadha. Barbaree daasii miti akka kiyyetti hedduu takka nama gaddisiisaasi hedduu takka nama ajaa'ibsiisaasi har'a namni nu beeku waan akkanaa kana yeroo dhagee maal jaa gizee ol baatee yoo neeruma yoo maal qaba dhiira afur faqqateef gizeetu san siifii miti ka faqqate dhiira afur akkaataa qabdi mas dhiira afur dhiira akkatti faqqateef dhalaa afur fuudhaa dhiiraan jechuu akkaataa qabdi karaa qabdi mush akka Oromoo Yaman kana baafattee miti akka Oromoo Yaman baafattee gartee oduma gartee miskiina tanaa wajjin mana keessa jirtu oduma gartee jireenya kanaa keessa jiranii oduma takkitti jala jiranuu jechuudha dandiyanii jechuu mirga isii guutanii fi hin jirre deebi'anii gartee dhalaa sharafuun rabbiin akkas hin jenne shari'aanis akkas hin jenne dhalaa jijjiiraan jenne isin dhala akka shamizaa jijjiiruu feetan jirti akka shamiza uffattanii gartee silaa isin taate akkasi jijjiiruu feetan ka jireenya keessan firraan jijjiirre dubartii jijjiiruu feetan. Dogongora jirtan warreen gartee yaada kanaa qabdan warreen gartee yaada kanaa sammuurraa qabdan miskiina kaan ilmoorraa dhaltanii darbitanii miskiina kaan asit dhiiftanii asit cunqursitanii karaa biraa deemtanii jechuun magaaluma tanaa tana keessa bikka biraa deemanii ani hin fuune jee dubartii biraa fuudhee itti taphatu meeqaan tamii jira. Isinis waan isin lama obboleeyyan kiyya qadeeraa if eeggadha isin dhalaan nuti dhalaan kun amaanaadha amaana isinitti kennamnee jirra saniifuu amaanaarra kanatti najjatina. Amaanaa raajjattanii amaanaa tarkaanfattanii hin cunqursiisin amana keessatti dura mee takkittuma mana keessa hojii jirtan tan akka rabbiin jeessaniif bulchaa akkanuma dhaabbatanii afur faqqateef hin jeenaa dhiira afur karaatti faqqateetiif jira malee akka keessan kanaa miti yoo beekuu yoo wallaaltan isiniif hin himaa jechuudha rabbiin faqqatee kana qabattan ammoo akka rabbiin itti dhalaa bulchaa shari'aan jeessanoo itti jirtan ilaala mee gaffageessaatti ilaala gaffageessaatti yaadaasi. Ati ta'afu fakkatee fi ni neerumeetu sanis fakkeenyaaf ani dhalaa akka keetiiti. Lubbuu teetiif hoo maal yaadde? Boru atiif hoo maal yaadde fakkeenyaaf? Heerumuun rakkoon qabaatiin boru lubbuu teetiif hoo maal yaadde? Akkaan isii godhe kana himkinnarra ni taa'ayyaanne? Iyyaanneeti itti yaadime waa hundaafuu waa hunda gizee godhuu deemtus itti yaadi. Dubbiin teessan dubbii hedduu namatti ulfaatu. Dubbiin teessan waan hedduu nama gaddisiisaati. Hedduu takka nama gaddisiisaati jechuudha. Hammuma ati beektuus sani. Ani nama bal'isee yaadu amata takkaa lama wajjin jiru amata torbaa wajji jirra. Yoo xiqqaate amata torbaa wajji jirra. Naaf yaati. Irraa ooluun ta'in.
همي أتي بيتو هم نما هم أتي بيتو كنا قالي تيا جي وبريتي تيا جي أن كان إنسان لا ددو أتي أشوف همي أتي بيتو خنو ما قوي هم أتي بيتو خنا أشوف اتياديتهم ست نلفاتو أكمتي سمي لوجيتي نفجيسة جي هاي سمي لوجي فجيسور أنيس نتلا روموتي أنيس الموروموتي يون التيرو موي أكم سمي لوجي فجيسو جالو متى لا تسمي سو باسي إلى دو أسرة طلبتي أكستي جالو سقافتي جالو سن كان تيفي أشوف هاي قبا قبدا إتى قبان قباتما قبان قبا دين فاتو مجالات دوجان أجني وجنجرات دون جيني غافي أجايبات أنا تاتي تكفان تاني hedduu takka irra deebi'een dubbadhee jiralleedha. Hedduu takka namatti ulfaatee jechuudha. Ammoo yoo ati gartee hammummaan ati beektu hamma kana ta'e hamminni nan beeku kanaa miti. Hamminni nan beeku kanaa miti. Bal'iseetii yaadaan hedduu yaadaan. Maaliif waan kun tahameen beekaan? Maaliif waan kun tahameen beekaan? Silaa har'a fakkeenyaaf badala si taatu geelee silaa badala si taatu har'a na taate. haala kanatti fakkeenyaaf ol baatee qabadiin waanummaan hundinuu dogongora karaa keetii ol baatee akkana arrabaanis nama goggootu kana silaa fakkeenyaaf waan ati hojjette kanaan hojjedhee olaata. Fagoo yaban kanatti fakkeenyaaf qiyaamaan takka taate yookaan du'aa yookaan jiru mashaakila ajaa'ibaa fagoo keessa. Ana immoo akkaataa yaaddutti yaadu saniifuu dhiifamaa wajjin jechoota namaan geessisan irraa xiqqasuuf qabii. Maaliin godhu jira laata maaliin dubbachuu jira jeetis if dooba deebi'ee ilaali waan dubbachuu jirtu bal'isii ilaali. Wama hundaa'uu bal'isanii yaaduun bareeda. Akkanumatti firraa haasa'uun barbaachisaa miti. Akkanumatti firraa awwalshii jaalaluma sanuu ni beektanii fakkeenyaaf jaalaluma sanuu ni beektanii. Jaalalli gaafa deegisiitu san jaalaluma sanuu ni beektanii fakkeenyaaf maanaa isii maal jechuun jaalalti? Jaalalti karaa isii yaataniin kana? Karaa isii yaataniin kana jaalalti? Asii fakkeenyaaf wal dira. Yeroo inni fakkeenyaaf dhaqee akkana ilmaan kiyyaas galfachuufiin deemaa galfadheetiin firraa summii dhugaa gizee jeesan dhufee si gaafate san akkuma waliin jirru sanitti ni beekta. Karaan dhuftee maal hin gaafatin? Karaan dhuftee geelee foozan waan akkanaatiin dhagee foozii akkanaati akkana naan jebbaan mana keetiitiiti yettee maal dhuftee akka mistiraatitti nan gaafatin? Yeroo sayyoon keessaan qabaannellee mumkiin godhuun ni mala. Nama akka meetii tunii jee abbaan mana kiyyaana duubaa deemee waan akkanaa si gaafate fakkeenyaaf ati dhuftee jala naamtee naan mari'achuun kee jeem keen siif laaffachuullee ni mara walii isin kennuullee ni mala yoo isin wal feetan. Nama tokko kasiin fadhuu ilmaan mana isaa dhiisee mana isaa oowwaa dhiisee haadha mana isaa dhiisee ilmaan isaa dhiisee isii tanaan irraarra jiraate isuma tanaan qabadhaa kalaasaallee keenaaf hin taanes yoo jiraachuun yoo naan jee dirqama hin qabu. Dirqama lakkiisiif tahaa hojii jiraadhu bultii tanan ja'uun hojii jiraadhu hin ja'uun isin tun sii taanaan kalaasisuma tana qabadhu jeetiin karuma nagiyaa saniin akkasitti isin gadhiisa isin keessaa dhaabbaddaa jechuun waa'ee keessanii keessaa. Dhuftee maal hin gaafatin karaadhaan dhuftee maal hin gaafatin akka gartee hayyamsiiftee keetu san ammoo dhalaan hayyamsiiftunuma jirti. Deema baluu san jaaladhu deema baluu san hin mari'adhuutii fuudhii teettuun ni jirti hayyamsiifattee gizee jetteen san. Haruma buutee maaliif dhuftee nan gaafatirree atummaan keessumaa qabdaa uha akkumaan itti fufu na godhee akkumaan itti gartee bakkaan ga'u na godhee waa'ee kanaati yeroo hedduu san fakkeenyaaf ati durbaanuu keessaa qabda bar waan keessaa qabanii namaan na tuttuqeewwan kana fiinxaan baasaa dubbiin jaamtu dubbumi duraanuu si keessa jirtu bar si keessa jirtu namni tuqsiitu innaan ati waan san itti fuftee fiinxaan baasuu feeta. Jarjarri gaarii miti jarjarri hiyyeessaafuu maangoonee jaan. Hedduun jarjarin hordoftoota kiyyaa har'a isinitti illee dheereesseetiin jira hedduu takkaan isinitti dheereessee jira maaliif dubbiitu dubbii fideette maaliif dubbiin namaa hogguu dubbatamte dubbii fiddi. Tanaa anillee na dubbisiisu jira tanaa anillee kanatti isinitti dheereessee haasaa warraan tanaa obboleeyyan keeyya inshaallah rabbiin gartee ibidda mana keessa na shidame kana karuma dhaamseenuu inshaallah narraa haa dhaamsu ja'a du'aayi naa godhaa. Yaada keessan jajjabaa akkuma dura naa kannatanitti galatoomaa hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja du'aayi naa godhaa karma fadheenuu gartee akkanarraa dhaamu jabaadhaati du'aayi naa godhaa isinillee na bira dhaabbadhaa na jajjabeessaan isiniin ja'a karma fadheenuu kanarraa xumuramu inshaallah viidiyoon tiyyataarraan tanaa tanuma fakkaatti hamma viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti obboleeyyan kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin ja'a.